beelarraa na baaftanii daara na baaftanii ilmaan kiyyallee waan na gammachiiftanii gammadaan jaa inshaallah. Ayyoo ummaa maqaan keenya siin jaani? Maqaan kee Faatmaa Shee Ahmad Gayyoo jaani. Jaan kiyya abbaa maatii shaniiti. Aquxisuu kiyyaa osoo na xooru jiruu dhibamee narraa amma kun maaziyaan dhufu amata afuri. Baadiyyaa waan qabnu ooyirullee gurguree manallee gurguree jibbaadhee asitti mana kiraa fudhadhee galee jira. Abbaa Shaamee as Finfinnee moo? Finfinnee abbaa Shaamee. Deddeebi'uu dadhabattaniiti Harargeerraa asitti? Karaa kana nillee dadhabee sinqillee dhabne asitti galee asirraa kun ogaa gargaarsa masgiidaatiin ka'aaliitiin mucaa kana maskaram dabre amata sanii asitti taaba isintu beekaa ilmaan kiyya baatii hangana. Dabre amata tokko guutuuna. Saniin akkasitti abbaa Shaamee kana jiraachaa ture. Tuni tan ilmooti jaarmaan irraa guufadhe akkoo. Ayyee. Ijoollee sana amma duba sii guddisutti jira? Eenyu qabdi gaa ijoolleen sun amma alhamdulillah eenyu qabdi abbaaf ana qabdi haadhaaf ana qabdi. Sumaatu kadhateetti jiraachisaa jira. Kadhateetumaan jiraachisaa jira alhamdulillah yaada tiyya kun gaa Finfinnee keessaa sadaqaa guuradha. Maskiidillee na gargaara. Qabaleellee na gargaara. Jiraachaa ture amma gaa inni nu du'e. Alhamdulillah gaa yokkatti rakkoo lafaa tana jira ilmaan islaamaa. Erga du'ee gamta akka amma kun torbaan saabor. Turbaani. Tajaajila fi amma afaan kiyya jiidha. Afaan kiyya jiidha mucaa kiyya jimbata akka boruu awwaalame. Maa dhukkuba akkamiin qabame? Dhukkuba kana Yamanitti narraa tumame osoo Suudii jee deemu. Yamanitti? Yamanitti tumame narra. Osoo kara Suudiidhaa deemu? Suudii deemu narraa. Ibiddeessan too gammaa irraan fayyine? Ibiddeessan itti abastee. Dhoofatallee gulama afaan dhoofatee baambiloo kanatti. Sanirraa dabree tuqurammassaa amata tokkoo fi cinaa taa'ee. Maal gaammanarraa akkaname hunoo yaadaticha. Ilmaan isaa abbaan inni guddisuu kiyyaa inni nuyi ataamaan guddisee isaa uuni. Qabeenya bunu qabnullee. Gurgurattanii amma karaatti deebitanillee qabdan? Karaatti deebinu qabnu manallee gurgure wallaahi nabbinatti dhaqa namni quba qaba. Wajjoon itti deebiin qabu. Maasiin galee irratti ishee facaasuuf hin qabu ilmaan kana bakka jiruun kiyyaasuma keessatti gaa rabbi naa jiraachisuu ilmaan islaamaa. Warra si gargaare sanallee jirra orgaanaayizeeshinii jaamaa dhaabbata Oromoo ka gargaarsati. Anilleen akkasitti rakkoo tan ta'e hubadheetiin karaa kan ka'e dhufe jirra dhaabbata Oromoo kanarraayi akkasii abshir waan qabnu nutillee si bira dhaabbanna. Isaanillee maal jettaan? Isaanillee akkatti ijjata nama taatan hin laalu jazaan keessan jannata duniyaa barakaa insha Allahu ta'ala imaana ibaadaa warra umriin turu rabbi sinaa godhu. Warra karaa fi khayriin fixe rabbi sinaa godhu warra na gargaare hundaa rabbi sinaa gargaaru. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ani rakkoon boruu na dhagamtullee nama jiruu teessan na yaadatu kanaan illee ni gammada. Du'a mucaa kiyyallee ni sabbaraa waan guutuu guutuun gargaarsa naa gootee isallee naa dadhabdee akirame. Har'allee waan anaaf gargaarsa ilmaan kanaallee na gargaare. Umaan ni gammadaa jazaan keessan jannata duniyaa barakaa akiraa fayyaa jazat jannata hangalaan ja'a. Anillee nanga jiruuti jaa du'aa isinii godhaa isinillee milkaa'aa beelarraa na baaftanii daara na baaftanii ilmaan kiyyallee waan na gammachiiftanii gammadaan jaa inshaallah. Eenyu sin jaan? Ana obbo Jamaal Adam nan jaan. Buqqaatota naannoo Somaalee irraa buqqee duran jiraata naannoo Caalee ture. Achirraa egaa buqqaanee waggaa 5ffaa keessa jirra. Sanii wal qabatee rakkina isaan narra geessaniin ilaalmaa fayyaan qabu. Na gargaara. Ilmaan yoomee qabda? Ilmaan 8 ummaatiyyaa wajji 9. Maatii 9 hojjetas jiraata? 10 ummaatiyyaa wajji. Kana naa kannu isaaniitiif baay'eedhaan galatoomfadha. Dhaabbata gargaarsaa kanaan nu jiraadha. Galatoomaa nu jiraadha. Gargaarsa uummata Oromooti. Ka barbaadee
waan ati nyaattu fi waa mara sii fidee dhufe kana jechuudha si galee maal jettaanitti galateeffatame. Kanaan mallee rabbiin isinillee isaanillee warruma namaa yaadu kanallee rabbiin wal isaan haa qabun jaa haala naa galatoomanii uummanni Oromoo har'as boru isaa jiraatanii. Damu ma deseu? Tudo bem? Amata baati me kam? Ha? Baati shani. Abbanti bana. Ira mura ga gamma. Dubra. Kawata sin. Anamma ilmana bangga me. Anamma ilmana bangga me. Kadate aruma kadate wa kadate la. Egaa si galtee waggaa meeqa? Waggaa lakkoofsifte? Waggaa jaatamni ta'a jechuudha. Rabbiin nama warraa namaa kanna malee ifii dhufee harkatti fi agarsiisee siin qabu. Sama sana itu kakek berbeda. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu jirra organizationii naga qabdanii fayyaadhaa isinichaa maal seetanii akkuma reefuu alatti agarree sana daa'ima shan qabdi. Alatti agarreetii mana nu fidii jenneen ammaan tana mana isheedhaa dhufnee as jirra akkuma isheen nutti himte kunilleen kiraadha manummaan caccabaan islaamtii agartan kunilleen jechuudha. Akkasiin jennaa gaa waan godhamuu qabu tichi yaa'u jirra walumaan agarra. Inshallah. A member of Jirra organization. Today we have very special poor family who is need our help. So I'm going to interview. Let's see what they say. I'm going to interview this mom. Join to us please to watch our video. Ayin sun jam maqaan kee? Iftuu Abdullahi. Iftuu Abdullahi. Ijoollee meeqa qabda? Ijoollee jaan qaba amma takka na biraan jirtu shanii na bireera. Shantu si bira jira? Okay. Ergaa asitti galtee hagam takka geesse? Bara 2003 irratti nas gale. Bara 2003? Duuba akkamii haalli nama si gargaaruun qabdu moo akkamii kararraa si waa kadhattu si agarree mana keetillee dhayinee akkasitti hubannee jechuudha. Jirra organizationini rakkoo tantee hubannee ammaan tana waan gargaaramuu qabdu kana siif hinnee dhufnee nama si gargaaruu hin qabdu moo akkamii maal jettaan jirra organizationidha yoo maal akka si gargaaramteeta fuulduraafillee. Ijoolleen xiyyaa akka nyaattee bulturraan gaagabuu bultee bobbaatu irra guddaadha. Saniifuu manummaa wanummaanis bitaatee gargaarsa naa godhanii yaada. Maallaqa ni qabda moo akkami jechuun amma kan kee dhaqee wanni nyaatanis waa marti akka mana keessallee hin jirreen argee dhufe akkasii akkami maallaqa lafaa qabda hoteela dheeteetti nyaattu moo akkami moo deddeemtetuma nyaatuma kana kadhachaa jirta moo himadhu jechumaaf siin jee maali? Nyaatuma kana waa isaan argadda kun hoteela irra deemeetiin hambaa namaa gurtee nyaatti ijoolleen xiyyaa. Hambaa namaatiin nyaata amma reefuu gisee sinna bira dhuftan san isaan ijoolleen xiyyaa waan isaan nyaatan argitanii jirtan. Argeen jiree. San mana keessa illee sanuma. Waan maallaqaatillee waanuma saamunaa bitadhulleen qabammoo kun guyyaa afurmoo guyyaa shan ijoollee xiyya bishaanuun tuyne. Waanummaan saamunaatu natti ulfaate jechuudha. I see they are eating on the street left over the gate from the restaurant I think so. So jechuudha nyaata hambaa jechuudha hambaa walitti qabdee miikadhaan ijoollee tana fiid ishii gootuun argee jechuudha ani taraa lama sadiinitti deebi'ee mana ishillee dhaqee akkasitti rakkoo ishiidhaa tana gama xiyyaanii dhibbaan dhibbatti addabaafadheeti jechuudha kanin gargaarsa kanallee qabee dhufee jechuudha jirra organizationin akkanumatti haala bareedaa kanaanii namni biralleen itti haafufu akkam jettaan dhaabbata gargaarsaa dhaabbata keenya kana dhaabbata jirra organization jamaa dhaabbata gargaarsa uummata Oromooti ka barbaadee waan ati nyaattu fi waan mara sii fidee dhufe kana jechuudha si galee maal jettaanitti galateeffatame. Kanaan mallee rabbiin isinillee isaanillee warruma namaa yaadu kanallee rabbiin wal isaan haa qabun jaa haala naa galatoomanii uummanni Oromoo har'as boru isaa jiraatanii.
Ani cuma tanah untuk kayak senu galat homa. Karena gambar itu sirille gambar ada. Sinabu tu semua murid dari tu sinakan no. Bekom sahaja. Kisi uta nama karamat aku tani tu sinaj raci. Murid dari tu sinakan no rezeki balik nawaji. Galat homa sih.